يا دبتي أم مرتي غافة أنا لي يروح أعوذ بالله يا رب أكمل تناقا قبضة فيه والله الحمد لله قالت ربي نقا كم ميسم مال فكاتن فيان كيسان آذيان عبادات الحمد لله جرا قال لي إلا مساكم كلين سما قبنا جزء هاتي مرادي وكان تلمذ رفتقيت أمشيرا إن شاء الله هني دبرتي أكمل مال فكاتا قوبين قبيني إن شاء الله كاتم قبي جرا سوان جتموجي أنا مال جرا وانجر هنكبو ربين إن شاء الله أكما يادا قرا حسابك هنا ربين نوها قلو جرا هايا أكنو تساكاتو أبدين كبا إن شاء الله جويا جمعة دعاء يقولون نيستة بار guyyaa jummadummaa mal ta'e ispoortii tokko biizii na godha. ماشي Saniif jedheetiin akkasitti biizii ta'eetiin du'aa gidduudhaan addaan kute malee waan biraati miti irra caalaan warroonni gara du'aa tanaa onna jechuu bara onna dhanii inuma naa barreessanii jiru. إيه برنامج بايت وقالوا هاتي فاتي مالتا Keessattuu shamarran tun baatee eessa akka hedduu rabbiin jaraa haa beeku du'aa tana nama feetii akka ajaa'ibaa kanatti. ربين كاجتشوني تاون سبدل أبنا كومنتين جري سرتي بك تاون ساعة الفتنة تناكين أبا مون هندو Yaa waan akkasii ta'ee anillee akkasuma jechuun jira bar. درسان كباي إذا قروا برجتشوني ما شاء الله تجابات لمي أكسمت والربي كان أم بيكني Wannoo dabar amma osuma diqqaatee torba lama sadii as keessatti sheekonni kadawaa godhaniiti. Gaaf qaaman makanaa dhiyeessiti. سوتما سوتا في الدكام أتبيتا Amma maal innini bakka isaanii haarayaa waan haarayaa miti isaanii haarayaa. بيتا أم Isaanii ورانا jecha bakka جتشون أتي أم ati ورانا baatee جما turbaate. ورانا جما أتي جتشون لا سيقال أم تكفى دوك سما أتي متان أتي جتشون خلاص يوجد درسان تيسي مجالان افتراكم قو Yaa amma isaan ilaali haati faatee faa quraana faa eessa qaraatee bakka kam wallaaltee yookaan caccabsitee viidiyoo irraa waraaban yookaan waa'ee faatii afa gaafatanii yookaan bakka uummata tokko fa gaafatanii bakka wallaaltii laata. Kaameraan guddichi kun mataa kiyya gubbaa dhaabata. Jaallatanii na galan taa'anii bar. Sharrii tana fuudhuuf akkanan taa'an. Kaameraan irra itti hidhanii waliin beekannee akkasitti anillee gizee quraana qaraa jedhanii hin qara'u. Irra caalaan lafuma qara'ee haafazee akkana garaa keessaa qaba. ما شاء الله إن شاء الله نحفظ ذكوياتك ورب جل دعاء ما اتكرر Inshaallah gaafa singilii tana irraa baanee gaafa dabilii taaneetiin jenne gaafas waa hunda rabbi nuu laaffisa jennee abdii akkasii qabna inshaallah. yeroo singilii kana yoo barnamni yoo jara turkii takka jira beekta yoo sarraata sa'aatiin gahu kalli walli khalaas sala baada sala itti beekta gaafa immoo hin dhukkubsatti beektee yoo dhukkubsattee Allah ha namichi tokko jira beekta hin salaata inni sirriitti beekte alheen Allah ma'alum jaan beekta alheen Allah ma'alum awwal ween Allah والله نمني هد يروبا يبيتا يو نفسيان نملي نمني قرأي اللي في متي قرأو دبي في اللي متي نمني توك توكو كما قرأي وان هند بيكو تبيتي بيكو ما بلي سجرا توكو موكا ودالم سان بلي سجرا ربين كجيجي بدو اللي كجيجي ربو اللي سما جيشو دانا ما ودين جرا تتوش على مالي يرومو ركتن بيشا ربي يو نجراتي اما فكين يفيو singili kana yoo rabbii keetitti jechuudha ka itti waa barreeffatteetiin lafan kaatini gaafa san immaa jechuudha wanni hundi yoo si ammollaame jette dagatu yoo dandeessa gaafsan Dhugaadha wallah. kanaaf yeroo kana mee amma yeroo kana inshallah rabbiin duutis jechuudha ka yoo himatteen dhuftu yeroo namni gaariin namni jaachuu namoonni jaalan obboleeyyan keenya adaadonni teenya hawwanni teenya yoo namni nu bira jaalan nu bira du'u namni duraan jechuun ani fakkeenya fi namni kunu yoo du'eetiin jiru beektaa yaani
duuti dhugaan fakkaatu beekta gaafa immoo dhiinni kee keessaa waa bakka namni asirratti jaalattu du'ee namni ati immoo akkatti osoo guyyaa argitu jechuun gaafa borumtaa du'e jedhanii beekani du'uma tana beekta osoo duuti tun jiraachuu baattee namni inumaayyuu wallahi namnummaan kayrii dalaguyyuu hin jiru beekta ta'a akiraa tanatu beekta namni du'uma kanatu waa hedduu nama barsiisaa isiin gaaddisa duuti beekta gaaddisa kenna hundaati waan ta'eef nu hunduu ofuma durattiin bakka gaaddiduun teenna bakka kanatti illee zoorte bakka kanatti illee zoortu nu wajjin deemti miti duutis akkasumatti of hin deemna inshallah rabbiin nu haa qajeelchu kaa hunda kennaa nu hunduu namni qajeelletiin waan rabbiin jedhe guute hin jiru rabbiin sabrii nu haa kennu waa hundarraayu inshallah wallahi rabbiin inshallah gadhaabannaa nu haa kennu nafsi ama inshallah nafsi ama tana godhe rabbiin abbaa ofii akira rabbiin nu haa tolchu beektaa nama tokkotu fuuldura tole yeroo awwalaa tore boodarra jechuun nama akirri badde jira nama akirri badde osoo hin taane nama akirri tolte rabbi nu haa taasisu inshallah akirri nu toluudha waa hundaayyuu kanaafuu ati jabaa ganamni homaa galgala nu tolchiisanii galgala rabbi nu haa tolchu inshallah mati na kanaafuyyuu ka namoonni qara'uu barbaadanillee ustaazni hin jiranii namni qaraasan laal namni reef 300 himomee kasibira jira sigale amma yeroo sa'aatii kana inti kana namni laal sigale boota wanni ti bar boota wa saamata kun wa arrasa wa haasaa jira sigale la qarqifatani barshe bar jechuun jinnitu ari'a bar isinin jedhe bar jinni nakkana itti dhaabatee duuba goree ari'a akka wannoo kanatti bar wallahi inna kanaafu yoo amma laal hin fiigan amma reef namni be hedduu sigala jira yoo amma waa xiqqoo ati laali gadi wanti jetteetiin xiqqoo wanni jettu laal fiigani tarani garas bakka waa wanti jettu in dhageeffatanii bar dhiirummaa dhalattuyyuu maal akka ta'e hin beeku keessattuu ijoolleen keenya jechuudha irra caala waa arrabsuudhaaf wal jibbaa wal diqqeessuu waan akkasii san irratti rakkatan malee sila waan isaan fayyadu waan boru isaanii gaariidha waan akkana kana uummata du'aayi nu godhadhanii keessumaa isin du'aayi gootan bichaa ebeliyyoo tana yaa rabbi akkas godhi maaliyyoo tana yaa rabbi akkas godhiif tayyadhan san bichaa fedhan du'aayi booda garuu maaltu jira maal godhuu qabanii niyyaa toluu qabanii waan san gaarii waan duraan dalagan irraa sheenahuu irraa to'ibachuu waan akkasii san quban qabanii harkaan lukaa waan biraa keessa dhaabbattee asitti ammoo harka akkana ol qabdee aamiin jetti isinirraa. wallahi wanti jechuun namni gubbarra bichaa naqqabatee osoo hin taane keessa naqqabatuudha ilmi namaa keessa ofii jechuudha naqqabatuudha malee gubbarra naqqabatanii gubbarra niqaaba hidhatanii waan hin taane waan eebii nama barreessanii nama jala deemanii amma laala akka kun guyyaa har'aa qashtii jechuudha siigalee laalee maaliif nama ijoollee dallansiisanii amma ijoollee hedduu jaruma kanniin laalanii nama arrabsu kana laalanii jechuudha dallananii waan hin taane keessa galanii. Kanaafuu nama barreessuun namni beeytee akhlaaqa toluudha namni waan hunda keessatti nama arrabsuun faayidaa takkitti hin qabu. Viidiyoo arge sila maal akka gooten beeku ani viidiyoo gabaabaan itti booya wayii arge. Arrabuma ijoolleet irraa kaayachuun yaani kun akkuma ta'e amma gaaf garii jechuudha yoo jarri si dallansiisanii jedhan kun mee maal fiddan jetteetiin akkasii akkuma sanii bara kun jechuun laale kaa. Akkuma san duubaa yoo waraanni duubaa yoo isin darbate achirraa kaa shaashii kun felleg bootanii. Shaashii mul'anne bartakka. Yeroo takka godhe gaafa alamalisi atillee gaafa xiqqoo sitti namni duuba wanni jedhu gaafa garii wanti ma jetta. Shaashii mul'anne barree ani rifeensa tokko qaba amma bakka kaa hin beeku. Gimmaasha gaafa tokko gaafa waan nafaasitti kaa'atti. Bar osoo argitanii waan bar ibidda caala isin gubani bar haasofni isaanii moo keessattuu ijoollee teennata musliima bismillahirrahmanirrahiim qayee waayatti ati waa jannata argita abaaramtuudha tarabbi abaare tarmaaliin jibbe tarabbi jibbe rabbi dhabama si haa godhu si haa balleessu rabbi akkas si haa godhu. Dubartiin bari rabbi jechuun ka amma dubartiin abaaruun amma bari dubartii irra nama abaaraa dhiirarra jechuudha dhiirri hin abaaru. Baay'inaan dubartiitu abaara beektaa bakka abaarsaa kanatti. Dhiirri caalaa dhiirri xiqqoo kanallee akkuma dubartiitiin nama abaara. Dhiirri xiqqoo kanallee akkuma dubartiitiin nama abaara wallaahi.
Gaafa sheeyiticha gaafa sheeyiticha akkatti fuutee namni tokko bari jechuun sii galee namni tokko bari jechuun yaadatti illee namni bari beektaa namni fakkeenya fi waa baay'ee namarraa barbaada. Kanaafuu namni tokko jaalaluma keessa barsee arrabsuu danda'a. Namni dhiiraa akka dhiira yoo isa arrabse illee irra laaleen. Nama dhiiraa irra laaleen. Jala kana dhufee biyya tokko abaazar faatee as keessa jiranii. Ol na baasaa waliin na araarsaanii ol na baasaa waliin na araarsaaniidha jala kana dhufee. Walitti araaramuu qabda maan araaramin ati jechuun yaani laazim maafi mushkila yaani dhiisif nama namaa dhiisa rabbi isaa dhiisa. Bar sheexanni nu isii dura jannata seena jedhee bar. Ka jannata galchuu rabbitu beekaa osoo akka ilma namaati fakkeenyaaf ati nama ati jaalattu bicha addunyaa kanarrallee jiraata. Namni jibbu bar keessaa fokkatallee ta'ee keessaa laal babbareedaa nama gaarii bicha hambisee namni jechuun si galee kaani bakka karmoonti oofa namni jechuudha. Garuu akkaataa namni jedhutti hin ta'u. Rabbiin akkaataa ofii jedhutti. Kanaaf namni osoo bar namni fakkeenyaaf zarii ofii fiicha haaftaamii godhee kaan hiyyeessa godhee kaan rakkataa godhee kaan dhibamaa godhee akkuma dhibamutti illee kaan hin fayyisu namni ilmi namaa kuni wallahi baay'isee akka baniin aadamii itti jiru baay'ee ulfaata waan ta'eef kanaafuu rabbummaan amrii jabaatti kulliyyuu nuuf haalaaf sun inshaallah. Kanaaf atillee amma kara geemii keetii deemitiin qaaraa nyaachisi ijoollee takka sa'aatii sirraa fudhadhee jira. Jireenyi nu qaaraa nyaachise uummata. Inshaallah yoo rabbi na laafise guyyaa jummaa yoo asraa jiraadheetiin jedhee. Inshaallah kuma dandeessaniin isinillee dawaatti godhannullee rabbi haa laaffisu. Numatti iyyaa haga dandeettaniin. Garuu anammoo wanni an jedhu tokko yoo jiraate warruma silaa barsiisaadhaan barsiifna dawaa goonaa warruma jedhu kanaanuyyuu jechuudha. Nama tokko beekaa haati teenya takka gaafa nu dhaltu tartiibaan funyaan nu irbitee boqoo kana nu irbitee kallacha kana waliin nu irbitee harka kana gannu diriirsitee qaama keenya kana susukkuumtee waa meeqa gootee hanga gaafa lafeen teenya jajjabaatteetiin karatti qajeeltuutitti osoo harka nurraan fudhatiin hanga gaafa waggaa 3 waggaa 4 geennutti jechuudha. Takka ummaan teenya hanga waggaa 5 harka nu jalaa fudhattee hin beektu. Namni kun akkas barbaachisa. Nama sheexanni jalliseetiin Abu Jaliil duuba dhaabatee ofirraa mulqee fiigee akkas godhiin jedhu kana suutuma suutaan itti siquu barbaachisa malee amma namoonni tokko bakka wallahi kaleessa fa'aa mana wayii jala akkanuma gajjoo hin godhe namnummaa silaa guddaadhaan silaa waa ustaaza guddaadha namni asitti jala fiigu kun dubartiidhaan taa'ee waan waayyuu hin eeggamne wayii jedha. Waan hin eeggamne wayii jechuudha. Gassima keessa waa wal karaakkaranii maal jedhanii taa'ee arraba guddaa kana darbataa jechuudha. Maali nama silaa barsiisaa ta'e tokko nama silaa karatti nama qajeelchaa warra baratan jedhu tokko namni illee isa kabajuu dhabu ofumaaf kabajuu barbaachisa namni sun. Ofumaa kabajaa ofirra qabuu barbaachisa. Bakka diqqa akkasii dhaabbachuun gaarii miti. Ammallee tarii deebi'ee nama takka gaafa waa itti himani duuba dhaabatanii ati ka azaaba malee jannataa waliin argitu nama akkana rabbiin ni abaara jedhe. Wanni hunduu akkuma biyyiti takka gisee ittiin bultu keeyyataan bultu wanni hunduu badiin illee haga qabdi. Haga adabamuu qaba namni kaminuu jechuudha. Ka zinaa dalageellee, ka hatellee, ka hamateellee, ka haqa namaa fudhatellee, ka badii dalageellee rabbiin hanguma nu adabuun qaba hunda kenna. Fuudhanii fidanii ka hamatee fi ka zinaa dalageellee bakkuma takka fuudhanii fidanii ati akkanaati abaaramaadha. Ka shirkii dalageellee ati akkasiiti rabbiin nama akkanaati hin araaramu jedhe. Rabbiin nama akkas godhee akkas hin ta'u jedhe. Qaalicha nama 99 ajjeese iyyuu rabbiin ni araarame miti maa. Naaf namni kenna osuma suuta walitti himanii waliifachuu dhabaniitiin. Garuu bakka dawaa sanitti dhaabadhu yeroo baay'ee
أبشر إن شاء الله وهندا هو بيت صوتما ربين ويا ما كيس أنا ما هندا ربين جتشورا قرين قرأتين جلتا قرين مو أسمان قرأينو أجهيت ما نيو ربين كجيل كيس كتكاني جتشورا برتي كتك علمي باسن شالا نمتي فيدا موتو جرا كنوان تيف ربين نما توكو بيتي أما نمي توكو أسمان هم قرأي وان توكو دين الرحم بينه nama waanuma dhagaheetti fayyadameeti jiru jira dammoo osoo gariin immoo kama jechuun laala fuluma kan akka waan achirraa damoosa ji'a yookaan ka ji'aan isaa kafalanii asirratti bari jechuun foloon kun 200 qabaate 50 qabaate waanuma sanii bicha bololeetuma wallahi fiigu jira amma beeyta sa'aatii sana kun immoo faayidaa takkitti nama hin qabu kun waan guyyaa keessatti malee amma keessatti wallahi tiktokin kun hunda keen dubartirraa dhiirarraa ustaazarraa nama sa'aatii salaanni azaan ilaala odoo ustaaza ta'ee sa'aatii san jechuun sii galee silkii wanni marra kaa'ee tiktokii kana keessa bahuu diddaaf jechuun beeyte sa'aatii sanitti inni muyuutii godhee laale takkaa lama bar kimbil jiree kalaas deebee tiktokii achiin onni godha daqiiqaa 2-3 jechuudha sii galee namni maaliif sa'aatii salaata tuukaa balleessuu gahee jira amma waan biraa dhiise. Kanaaf salaan illee nyaanni illee tiktok irra ta'ee jira wanni hunduu jechuudha rabbiin nu hunda keenya nu haa qajeelchu inshallah Sumayyaan kun isin biyya takka jirtanii miti sila Sumayyaa assalaamu alaikum gaayita dhuftee siin qoome Sumayyaa maal jaaliste baga jiraatte waan ofii heerumtee jirti waan ofii natti heerumsiisa amma waan isaan odaa malee waan isaan beekamu amma fakkeenya tokkoffaa namni nama tokko fuudha akkas jettanii mee akkamitti fuutanii haala itti fuudhanii mata duree isiin barbaaddoon goonne yookaan gootanii chattii isinii kenninaa kana barra koon barra amma karaa keessaatiin fa miiseenjaraan fana barreessanii karaa tiktokii kanaan rabbumaa jedhi natti heerume wallaahi haadha faate uma fedhe haa ta'u rabbumaa jedhi natti heerume ani itti heeruma yoo itti heerume akkam anama akka kiyyatti jechuudha badiin tiyyatuunu jedha erga dhaladheerraa hanga sa'aatii ammaa kanatti dalagaa ture keeriinis dalagaa ture badiinis dalagaa ture nageetti kana booda ammoo jechuudha an abbaa manaa abbaa naa ta'ee haadha naa ta'ee mana keessa kabajaadhaan na horatee na sattaree naan deemu barbaada malee abbaa manaa inshallah hadda fuudhee biyyan na galchee waggaa haddaa fuudhee amma Dubaay na ergu hin barbaadu baasa boora na baasee. Amma isiin haati faatee kan isiin barbaaddu fakkeenya yoo laaltan dhiifama godhaati abbaa manaa harka jirti jedhan malee heerumtee harka dhiiraa jirti jedhan malee wallaahi dhugaa rabbi abu muraadi. Dhugaa isinii dubbachuudhaaf silaa dubartii maayyuu wanni taate feetuta kiristaanaa haa taatu feetuta musliimaa haa taatu biyyaa bahuu baatte keessattuu jaartiin namaa osoo biyyaa bahuu baatte wallaahi hedduu natti tola hedduu osoo biyyaa bahuu baatte kuulii itti cabsee fedhuu shintibeeti namaatti miicee fedhuu dhagaatti cabsee osuma biyya keessatti horateetiin jedheeti hedduu natti tola kushiina hambaa kana keessatti gizee argitan kan gizee ati dubartii isaanii ilaaltu duuba sanii gassi qaluudhaaf sitti wanna jedhani dubartii teennatti gizee riiqatan argitan dubartii teenna gizee qabanii darban argitan dubartii teenna gizee dhufanii qaama isaanii qaqqaban argitan manni gariin durriyyee ka abbaan durriyyeeti jira ka ilmi durriyyeeti jira dubartoonni kenna yoo namitti mindaan isiidha birrii 100 ta'eetiin jedhe birrii 10 dabalee fi kan abbaan manaa hammeenya irra dalagu jira kan obboleessi hammeenya irra dalagu jira kaardii maatii bilbiltuuf tasobamtu jira dubartoonni teenna jechuudha kaardii maatii bilbiltuuf abbaa manaatii ilmoo irraa fuudhee biyya jira ijoollee guddisaaraa fi isiin ammoo achi hojjetaa jirti Suudii Dubaay hojjetaa jirti gaafa achii ka'eetiin jedhe ammoo achi yoo haga turte jette alabaati hojii yoo dadhabde baddee alabaati hojjechuudhaaf gaafa alabaate kenna kunillee bineensi ka isiin kaatee birdhatte akkas itti taphata gaafa kaan zooroo yoo ji'a 5-6 geette ni kana hiikeedha si hiikeedha
mallaqa isii in qara dalagattee fidde waan isiin hojjetattee fiddee tinyetti achi galliqimse waggaa 3 yookaan waggaa 4 hojjetteerti nyaate hagas gaafa kana deebitee haati ilmoo lamaa singilii taate indegana bifa harawaan teettee kabraa janajjanti jidduu kana keessa dogongorris jira viidiyoo walirraa waraabu sagalee walirraa waraabu badii kana hunda wanni geesse maali kaleessa haadha manaa isaa tana uffata isaa garaa jalaa tana qaama isaa kana sittirii isaa kana ofirraa baasee gurguruudha. Ofirraa baasanii gurguraa jiran dhiironni ammarra caalaa jechuudha. Ofirraa baasanii baasa boratti baasee jechuudha. Ofirraa baasee gurgurataa jira jechuudha. Dubartii dhaanii nyaattee ni dhuddi gaafa isa biraa achi baatee waggaa takka waggaa lama geetteetiin jette bakka hin taanetti colloqiyyetti. Gaafa mallaquma isiin gaafa dura daladdesan hin deemee ammallee tabiraa fuudha. Innillee haraama keessa jira isiinillee haraama keessa jirti tokkichi keerii keessa jiru hin jiru jechuudha. Ofii maqaa heerumtee jirti. Suudii keessa waggaa 5 waggaa 6 waliin jiraatan. Kushii nama namaa hojjetaa deebiti. Kushii nama namaa hojjetaa deebiti. Kan nyaattu kiniinidha. Maayisaniin dubartoota teennaa gogee saabate. Takkitti inni si amma osoo ilmoo argadha jetteeti gana akka nama kunoo mana jissee ka'ee ijaareetitti ganaa badada isii barbaachisa. Akka wannootitti jechuudha. Ganaa badada. Hin jiru takkitti inni si ciccittee saabatte. Ilmoon argatan heerumanii yoo xiqqaate waggaa 6 waggaa 7 keessa jiran. Maaliif akka ilmoon arganne hin beeku jireenyi tun hin geenne karooratti hin qabnu. Haadha Faaxee rakkoon barbeekta amma yeroo baay'ee ijoolleen teenna dursa kaatee biyya xiqqoo kan Beeruutiin jiru.